BBC تقرنيا دحر إسراء دقائق كجمريو نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا BBC أفان أوروموتي نولين ترى Ashama akka mooltan sagantaan BBC Afaan Oromoo kamisa galgalaa eegale bakki hawwata turizimii wanciin qe'ee filatamoo addunyaa keessaa tokko taate. It's absolutely thrilling. We're very excited. We're very happy. Oduu kana dhaga'uu keenyatti guddoo gammanne abjuun keenyas kan itti milkaa'edha. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed guyyoota itti aanan kamisee fi kombolchaa akka to'atan himu. ዛሬና ነገ በሚሰሩ ኦፕሬሽኖታ ሐርአፊ ቦሩ ገጌፈመኒን መጋሎታ ከሚሴ ባቲ ኮምቦልቻ አፍሪካኒስ ኒቶአና በቀጣ ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት የአሜሪካ አርጌ ዱብስኔራ ዩኒቨርሲቲን ፊንፊኔ ዲዮ ከነን ፊንጨቶታ ብረ ዳባተንራ ዲግሪና ነቃጀቹን አኬከቺሴራ ማልጀቹ ደጀቹን ጋፈኔራ አመዩ ኢታናዳም Oduu ministeera muummee Abiyyiin eegalla erga ministeerri muummee Abiy Ahmed dirree waraanaatti bobba'anii hamileen waraanaa akka ka'u kan ibse mootummaan bakkeewwan amma dura TPLF'n qabamanii turan to'achuun milkaa'ina guddoo argachaa jiraachuu himeera. Ministeerri muummee Abiy guyyaarraas adda waraanaa Dogoloo irraa ibsa kennaniin guyyoota muraasa keessatti magaalota kanneen akka Kamisee, Baatii, Kombolchaa fi Kaanis deebisnee ni to'annaa jiran. ዛሬና ነገ በሚሰሩ ኦፕሬሽኖች ከሚሴን ባቲን ኦፕሬሽኖታ ሐርአፊ ቦሩ ገጌፈመኒን መጋሎታ ከሚሴ ባቲ ኮምቦልቻ አፍሪካኒስ ኒቶአና ከራዴኛ ደሴ ጅሮስ ኒቀበና መጋሎኒ ሄዱን ዶላ ሐራፊ ቦር ገጌሲኑን ኒቁልቁላው ገመዲና ኬኛን አሞ ዲኒ ኬኝ ሙአሜራ ዲጋሜራ ቡልቺንሲስ ሰፊሳን መጋሎታ ፊ አናሌ ኬሰቲ ሆጂሌ ጃርሳፊ ጉርማይና ሆጀቹ ቀባ mootummaan magaalaa seena qabeetti Laalibalaa dabalatee naannoo Afaarii fi Amaaraa keessatti bakkeewwan murteessoo ta'an deebisee to'achuu guyyaa kaleessaa ibseera. Eegasii ibsa kan baasan finciltoonni TPLF ammoo tarsiimoo sirreeffachaa jirraa jedhaniiru. Tarsiimoo fi tooftaan waraanaa faana bu'aa turre akkasumas iddoowwan Amaaraa fi Afaar keessa qabannee turre siyaasaa fi humna waraanaa murteessaa ta'uu hubannee osoo jirru amma garuu tooftaa keenya sororsuun murteessaa ta'ee argameera jedha ibsi bahee. Sababni isaa immoo gidiraa diinni itti jiruu fi tooftaa babal'ifannaa humnooti Amaaraaf falakaa'uun waan barbaachisee argameef jechuun hime TPLF ibsa baaseen. Oduu biraattan darbaa dhaabbata biyyoota gamtoomanitti dhaabbanni turizimii addunyaa yaa'ii waliigalaa 24ffaa Speen magaalaa Maadriditti gaggeesseen qe'eewwan turizimii bara 2021 filataman ifa godheera. Gandoota turizimii filatamanii beekamtiin kennameef keessaa tokko naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kibba Lixaa jalatti kan argamtu Haroo Wanciiti. Gandoota turizimii 170 kan biyyoota 75 irraa kaadhimaman keessaati gandooti 44 kan filataman. Badhaasa kana qaamaan Ispeenitti argamuu kan fudhatan hoggantuun Komishinii Turizimii Oromiyaa Deelalisee Dhugaa magaalaa Maadrid irraa dubbisneerra. Maaltu isaanitti akka dhaga'amee fi Haroon Wancii turizimii filatamaa ta'e jechuun maal jechuudha jechuun gaafanne. It's absolutely thrilling. We're very excited. We're very happy. Oduu kana dhaga'uu keenyatti guddoo gammanne abjuun keenyas kan itti milkaa'edha. Oduu guddaa fi gammachiisaa ta'e kana dhaga'uu keenyatti guddoo gammanne. Beekamtiin har'aa kun qe'een yookaan bakki tokko barmaata hawaasaa fi kunuunsa naannoo qabuuf naannawaa wayitaa bakka turizimii filatamaa jechuun moggaafamudha. Mandara turizimii filatamaa kan jedhamu hojiiwwan isaanii gaarii turizimii wajjin wal qabatan hojjetaniini. Akkasumas hawaasni naannichaa adeemsa taasifamu hunda keessatti yeroo hirmaatanii fi dhuunfatanidha. Kana malees hawaasni naannichaa kunuunsa qabeenya uumamaa irratti haala olaanaan wayita hirmaatanii fi hawaasni walitti dhufee walta'insaan wayita hojjetudha. Kana duwwaa otoo hin taane wanta hedduu kan of keessatti hammatudha. Badhaasni yookaan beekamtiin har'aa kun uummata naannoo sana jiruuf maal fidee dhufa maallaqa argamsiisuu qaba jennees gaafanneerra. What it brings to the locals is not financial as such. Beekamtiin har'aa kun kallattiin badhaasa maallaqaa namoota naannoo sana jiraataniif fidee dhufuu baatus
ija addunyaa gara bakka sanaa akka mil'atu taasisa. Qe'ee sanaafis beekamtii idil addunyaa argamsiisaaf UN'tti dhaabbatni turizimii addunyaa yookaan UNWTO miidiyaalee addunyaa garaagaraa marsariitii isaa fi marsaalee hawaasaa qabuun beeksisa bilisaanii dabarsa. Kana jechuunis haroon wancii waltajjiiwwan addunyaa garaagaraa irratti kanfaltii malee beeksisa bilisaa argataa jechuudha. Kunis ammoo turistoonni hedduun gara sana deemuun akka daawwatan gargaara. Gabaabumatti wayita naannoo ollaa turizimii jechuun barbaadanitti jalqabarra dhufaa jechuudha. Bu'aan kanaatis carraa hojii hawaasaa naannichaaf uumuu fi diinagdee hawaasa sanaa daran gargaaruun kan mul'atu taha. It will help the local economy a lot. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Waraana Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiruun bakkawwan humnoota mootummaa jala galanitti sa'aatiin itti socho'uun daangeffamuu ajajni labsii yeroo muddamaa guutummaatti xootu beeksise. Kunis bakkeewwan to'ataman keessatti nagaa fi tasgabbiin akka jiraatu gochuuf akkasumas nageenya uummataa fi qabeenyaaf eegumsa taasisuuf jechuudha jedhameera. Dhaabbati meetaa kan feesbuukii of jalaa qabu akkaawuntiiwwan chaayinaa keessa maddeeffatanii odeessa sobaa tamsaasan 500 caalan haquu ibse. Akkaawuntiiwwan kunneen nama lammii Swiss kan maqaa sobaan ogeessa baayoloojii jedhee of waamuu dhaadessu. Namni Wilson Edward ofin jedhu kun akka waan US qorannoo madda koronaa vaayirasiif gidduu seentee dhiibbaa uumaa jirtutti oduu tamsaasaa ture. Jarman namoota talaallee koronaa vaayirasiin fudhanne bakkee nyaataa fi bashannanaa akka hin seenne dhorkite. Kunis tamsa'ina vaayirasichaa to'achuuf tarkaanfii fudhatame yoo ta'u kanneen hin talaalamne mana nyaataa, sinimaa akkasumas suuqii irraallee dhorkamu jechuudha. Oduuttaan Ittancaa jalqaba torban kana gaafa wiixataa baqataan lammii Itoophiyaa bulchiinsa Minnesotaa jiraatu pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayiden arge dubbise yaaddoo kiyyaan himadhe jechuun BBC'tti hime. Baqataan kun Obaalaa jedhama. Waggoota 10 dura ture gara Ameerikaa kan deeme. Waggaa darbe immoo filannoo Ameerikaatti adeemsifameen irra aanuun miseensa mana maree magaalaa Austin ta'uun filatamee hojjetaa jira. Dhihoo wixinee labsii bu'uuraalee misoomaa yookiin immoo infraastiraakcharaal biil pirezidaant Baayiden mallatteessan irratti dubbachuuf gara bulchiinsa inni argamutti dhufuu isaaniin akka isaan argee hima. Miira maaltu sitti uumee jechuun gaafanne. Well, personally, it means everything because that was not something I expected, especially. Anaaf kun waan guddaadha. Sababni isaas kun wanta an eege hin turredha. Pirezidaantii United States argachuun waan qoosaa miti. Bulchiinsa Minnesota irraa naaf bilbilanii pirezidaantichi ni dhufa siif bakka qabna naan jedhan. Anis hirmaadhe. Erga ibsa kennanii xumuranii booda pirezidaant Baayiden galma keessa deemaa nama dubbisaa turan. Rifadheen ture. Ani miseensa mana maree magaala Austiniti. Kanneen pirezidaanticha dubbisuu danda'an bulchitoota seenaatarootadha. Kanaaf carraa isaan dubbisuu argadha hin seene. Kana gidduutti bulchaan bulchiinsa Minnesota toora namoonni dhaabbatan seenuun akka nagaa gaafadhuuf ni jajjabeessan. Anis toora seene. Yeroos pirezidaanticha waliin ijaa wal agarre. Mr. President jedheen nagaa gaafe. Yeroos na argan. Yeroo kanatti natti dhiyaatanii maqaa kiyya na gaafatan. Obaalaa kan jedhamu itti hime. Daandiin Obaalaan keessa qaxxaamure salphaa miti. Haleellaa waggoota 18 dura Gaambeellaa Sabaanyoo irratti dhaqabeen namoonni 400 ol ajjeefamuu hima. Ajjechaa kana boodas maatii isaa waliin Sudaan keessa ba'uun gara Keeniyaa miliqanii. Achis kaampii baqattootaa keessa waggootii 10 turuun waggoota 8 dura immoo gara Ameerikaa imalee. Gidiraa keessa darbeef TPLF kan yeroos aangoo mootummaa to'ate itti gaafatamaadha jechuun pirezidaant Baayidenitti himu BBC'tti himeera. Waa'ee lola amma jirus itti haasa'uusaa dubbata. I'm a victim of a genocide that happened in my homeland, which is Gambela, Ethiopia. So I'm so grateful I'm in America. In Sudan, duguggaa sanyii biyya koo Itoophiyaa naannoo Gaambeellaa keessatti TPLF'n raawwatamerraa lubbuun hafuu koon itti hime. Waanan keessa darbe baqataa ta'ee kaampii baqattootaa keessaa bahuun akkamiin Ameerikaa akka seene taasise.
Ameerikaa keessa jiraachuu koof galataa kan qabutti hime. Duguuggaa sanyii Gaambeellaatti raawwatame amma yoonaa namni waa'ee isaa hin dubbatu. Yeroo ammaas lola TPLF'n eegaleen uummanni Itoophiyaa ammallee hiraarfamaa akka jiru, mootummaan nagaa barbaadus TPLF nagaa akka hin barbaanne, waggoota 27 aangoo irra turanii garuu saboota xixiqqoo hacuucaa akka turan itti hime. Ministeera muummee uummattoota Itoophiyaan filame fonqolchuun aangootti deebi'uu akka fedhan yaaddoo qabu itti ibse. Ergan itti haasa'e booda deebii akka naaf kennu yaadee ture garuu hin eegne. Hin eegus. Pireezidaantii Ameerikaadha. Deebii akka kennu hin eegu. Waanan keessa darbeen gadduu natti himan. Ergasii suuraa akka waliin kaanu na gaafatanii waliinis kaane jajjabaadhu naan jedhan. Anis fuuldurattuu akka isaan arguuf abdii qabutti hime. Masaraa mootummaa White House'itti akka wal agarru abdiin qaba. Guyyaa irraa hawaasni yuunivarsiitii Finfinnee imbaasii Ameerikaa Inxooxxoo argamutti ba'uun hiriira mormii gaggeessaniiru. Mormiin kun dhiibbaa hin malle US Itoophiyaa irratti gaggeessaa jirti jedhan bu'uura godhachuuni. Torban darbe immoo gaafa Jimaataa hawaasni yuunivarsiitii Finfinnee haala Itoophiyaa keessa jiru mari'achuun ibsa yeroo baasetti akeekkachiisni kennee jira ture. Kunis barattoonni yuunivarsiitichaa duraanii garee shororkeessummaa jechuun paarlaamaan Itoophiyaa labsee balaaleffachuu dhiisuun waliin dhaabbatan muraasni waan jiraniif kanneen irraa hanga digirii isaanii jalaa haquu akka ga'u akeekkachiiseera. Haa ta'u malee digiriin kun kan barnootaatiin baratanii argatan immoo doktora kabajaa seeneetiin murtaa'e kennamu adda hin baasne. Dhimma kana irratti ibsa dabalataa argachuuf yaaliin irra deddeebiin taasifne hin milkoofne. Barsiisaan yuunivarsiitichaa maqaanaaf dhoksaa jedhan walgahii irratti hin hirmaanne garuu digirii kabajaa malee digirii barataan tokko baratee argatu haquuf yuunivarsiitiin hin danda'u jedhaniiru. Dhimma kana irratti kan gaafanne barataan akkasumas barsiisaan duraanii yuunivarsiitichaa yeroo ammaa yuunivarsiitii Kiil kan barsiisan Awwal Aloo Zalaalam Taaddasaa dubbiseera. Akka nama yuunivarsiitii sanitti barateetti akka nama ogummaa barumsa yuunivarsiitii san keessatti argadheef nama kabajaa qabu tokkotti wanti yuunivarsiitiin jedhe baay'ee na salphachiise. Yuunivarsiitiin tokko barattoota isaatiif digirii dippiloomaa adda addaa yeroo kennu barattoonni sunniin karaa seeraa fi heerri lafa kaa'uun reguleeshinii yuunivarsiitii sanii hordofanii hojii barbaachisaa ta'e eega hojjetanii boodaadha yuunivarsiitiin ulaagaa digirii kiyya argachuudhaaf guutamuu qabu barattoonni kun guutanii jiranii jedhee qaamni adda addaa yuunivarsiitii keessatti exam boordiitu jira sadarkaa dipaartimentiitti sadarkaa faakaltiitti dhuma irratti seenetii ilaaleetiin digirii san awwaardu godhaa jechuudha. Digiriin kun hojii namni tokko hojjete irratti hundaa'eetiin namaaf kennama. Ilaalchi namni tokko karaa siyaasaatiin qabu haala kamiiniyyuu hojii namni hojjete san gatii dhabsiisuu hin danda'u. Invalidate gochuu hin danda'u. Yuunivarsiitiin tokko digirii karaa seeraatiin kennameetiin jedhe namarraa fudhachuu kan danda'u yookaan immoo buusuu kan danda'u yoo ragaan digiriin sun karaa qaraatiin argamu mul'isu dhiyaate qofa. Kanaan alatti haalli yuunivarsiitiin digirii kana namatu kennee kanaafiyyuu ilaalchi siyaasaa kan keewwanta hin jaallataniif irraa fudhachuu danda'a ittiin jedhu bu'uura wayiitiin hin qabu. Yuunivarsiitiin karaa seeraa karaa sirna qabuun wanta kana gochuu hin danda'u. Dhaabbileen barnootaa siyaasaa fi bakka siyaasni itti gaggeeffamu irraa bilisa ta'uu qaba jedhu yeroo baay'ee Itoophiyaa keessatti sana hordofuu qaba jettu moo paartiima tokko waliitiin ba'uun qabudha ilaalchi. Yuunivarsiitiin akka instituutionitti siyaasa irraa guutumaan guutuutti paartiizan politiks siyaasa gama tokko gargaareetiin gama tokko lolu ta'uu hin qabu. Neutral ta'uu qaba. Kana jechuun garuu dhimma haqaa irratti, dhimma walqixxummaa irratti, dhimma mirgaa irratti neutral ta'uu qaba jechuu miti. Dhimma siyaasaa keessa hin seenu jechuu miti. Riisarchiin baay'een profeesoroonni yuunivarsiitii jiran hojjetan dhimmoonni baay'een barattoonni qo'atan irratti barsiisan waa'ee siyaasaati, waa'ee hawaasummaati, waa'ee aadaati, waa'ee aartiiti. Kun immoo guutumaan guutuutti siyaasa irraa bilisa ta'uu hin danda'u. Dhimma siyaasaa kanarratti barattoonnis barsiisonnis yaada mataa isaanii qabachuu yaada mataa isaanii calaqqisuu mirga qaban kun mirga heera irratti kennameefidha. Tolee guddaa galatooma ulfaadhaa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo kan kamisa galgala xumuramaatti jira oduu tokkoon sinii dabala Awurooppaan deebitee waraanatti seenuu malti jechuun Raashiyaan akeekkachiiste yaa'ii nageenyaa Swiidin adeemsifamaa jiruun ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov neetoon bahaatti babal'achuusaa mormaniiru. Ameerikaan immoo yoo Raashiyaan Yuukireen waliin wal dhabde miidhaa qaba jechuun akeekkachiisaniiru. Sagantaan keenya irraa xumurame kan siniif dhiyeessee ammayyuu taanaadha kan qopheessee Eeliyaas Mulgeetaadha. Gama teeknikaan Oskaar Bungaa nu gargaareera. Boor walitti deebinaa halkan gaarii.